jirtu hordoftoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduun isiniif dhiyeessaa oduu waliinaan sabboontuu lammiitii dursa matoota oduun isin biraan gaha. Godina Baha Wallaggaa Ona Saasiggaatti loltoonni Biltsiginnaa 10 hidhannoo guutuu waliin waraana bilisummaa Oromootti makamanii. Kaaba Oromiyaa Godina Wallootti hogganoonni Ona Jiillee Dhummuugaa duula qindaa'aa uummata Oromoo irratti baname morman hidhamanii. Oromiyaa fi naannoo Somaaleetti koleeraan namoota 1,055 irratti argamuu fi namoonni 28 ammoo akka du'an dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksise. Kunneen matoota oduu turanii amma gara bal'ina oduutti isin ceesisa. Godina Baha Wallaggaa Ona Saasiggaatti loltoonni Biltsiginnaa 10 hidhannoo guutuu waliin waraana bilisummaa Oromootti makamanii. Yakka murni faashistii biyyattiin bulcha ofiin jedhu uummattoota biyyattii irratti raawwataa fi raawwachiisaa jiru hubatuudhaan yeroodhaan qabsoo uummataatti makamanii kufaatii sirnichaa shaffisiisuuf humnoonni Biltsiginnaan hidhachiise yeroo adda addaatti meeshaalee hidhannoo qaban waliin waraana bilisummaa Oromootti makamuu itti fufaniiru. Haaluma kanaan amajjii 29 bara 2023 Baha Wallaggaa Ona Saasiggaatti miseensonni waraana murna Biltsiginnaa maqaaf raayyaa ittisa biyyaa jedhamu 10 qawwee fi hidhannoo guutuu waliin waraana bilisummaa Oromootti makamanii. Miseensonni waraanaa kunneen warreen mooraa leenjii bulbulaatti marsaa sadaffaa leenji'an 8,000 keessaa tahuu kan himan yoo ta'u, kanneen isaan faana leenji'an keessaa kumaan kan lakkaa'aman sirnicha mormuun akka miliqanii fi gariin ammoo akka ajjeefaman dubbatani. Sirnichi keessumaa ilmaan Oromoo waraana raayyaa ittisa biyyaa keessa jiran addatti irratti xiyyeeffatee miidhaa jiraachuu ibsanii gareen faashistii kun lubbuu keenyaan aangoo irra bubbuluu malee gaafii mirgaa saba keenyaaf dantaa hin qabu jedhani. Qawwee diinni uummata keenyaa nutti hidhe baannee gabroomuu irra gochaa badii saba keenya irratti raawwatameef dhiifama gaafannee biyyaa biyyoo keenyaaf qabsaa'aa loluu wayya jennee waraana bilisummaa Oromootti makamne jedhani. Kaaba Oromiyaa Godina Wallootti hogganoonni Ona Jiillee Dhummuugaa duula qindaa'aa uummata Oromoo irratti baname morman hidhamanii. Duulli qindaa'aan mootummaa naannoo Amaaraatiin uummata Oromoo irratti labsamee gaggeeffamaa jiru kan itti fufe yoo ta'u, Oromoonni naannichaatis onnee gootummaa ittiin beekamaniin walii birmachuun weerartoota dura dhaabbatanii falmachuudhaan ofirraa qolachuu irratti argamu. Godinichatti duulli humnoota weerartoota sirna nafxeenyaa deebisuuf abjootaniin gaggeeffame qondaaltotuma gartuu Biltsiginnaa dabalatee hawaasa naannichaarraa mormiif dura dhaabbannoo cimaan isa mudataa jira. Haaluma kanaan amajjii 30 bara 2023 abbaan gadaa naannichaa fi hogganoonni Ona Jiillee Dhummuugaa 3 waraana torbee darbee gaggeeffame morman humnoota sirna Biltsiginnaatiin hidhaatti darbatamaniiru. Bulchaa Ona Jiillee Dhummuugaa Obbo Muhammad Sheek Aliyyi, itti gaafatamaa bulchiinsaaf nageenya Onichaa Obbo Muhee Umarii fi itti gaafatamaa koominikeeshinii Onichaa Obbo Umar Aliyyoo akkasumas abbaa gadaa naannawa sanaa Aliyyi Haajii kanneen hidhaman tahuu odeessi arganne ni ibsa. Warreen hidhaman kunneen lola naannichatti adeemsifamaa ture ilaalchisuun marii nageenyaa maqaa jedhuun waltajjii Ona Jiillee Dhummuugaatti tibbana taa'ame irratti weerara humnoota Amaaraa fi yakka raawwatame waan mormaniif dhugaa fi aantummaa sabaa agarsiisuu isaaniitiin yakkamanii hidhamanii. Dabballoonni gartuu PP waltajjiilee godinicha bakkoota garaagaraatti taa'ame irratti uummanni hidhattoota Amaaraa akka hin balaaleffanne doorsisuu fi ukkaamsuu irratti argamu. Duula mootummaan Amaaraa ifatti Oromoo irratti labse kanaan yakka ajjeechaa suukaneessaa raawwatametti dabalee Oromoonni hedduun humnoota sirnichaan hidhamuu fi qa'ee qabeenyi duraa barbadeeffamuu maddeen keenya ifa godhan. Uummanni Oromoo bakka jiru maraa Oromoota Walloo duulli irratti labsameef akka birmatu addi bilisummaa Oromoo ibsa tibbana baaseen waamicha kan dhiyeesse yoo ta'u, Oromoon roorroo qe'ee isaatti itti dhufee bifa isaa danda'ame hundaan walii tumsee akka ofirraa faccisus gaafatuun ni yaadatama. Oromiyaa fi naannoo Somaaleetti koleeraan namoota 1,055 irratti argamuu fi namoonni 28 ammoo akka du'an dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksise. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjira qindoomina dhimmoota gargaarsa namoomaa Oochaan Oromiyaatti weerarri koleeraa gandeen 66 kan onoota 8 godinaalee Baalee, Gujii fi Arsii lixaatti argamanitti akkaan babal'ataa jiraachuu gabaasa tibbana baaseen addeesse. Akkasuma naannoo Somaaleettis onoota 2 kan zoonii Liiban keessattis rakkoo fakkaataan mudatu ibse. Jalqaba baatii amajjii bara 2023 kaasee lakkoofsi namoota dhibee kanaan qabamanii parsantii 30 dabaluu kan tuqe Oochaan
Hanga amajjii 30 bara 2023tti namoota 28 dhibee kanaan du'an dabalatee lammiileen 1,055 dhukkubichaan qabamus ragaadhaan deeggaree kaa'e. Weerarri kun hamma ammaatti furmaata gahaa dhabuurraa lakkoofsi namoota dhibee kanaan qabamanii fi lubbuun isaanii gaaga'amaa jiru akkaan dabalaa jiraachuus akeekkachiise. Uummanni xiyyeeffannaa fi tarkaanfii furmaata weerara dhibee isa mudaterraa lubbuu isaa baraaruu dhabuun haala akkaan yaaddessaa keessa jiraachuus gabaasichi ibsee jira. Daawwattoota keenya kanarratti gabaasaa dabalataa qindeeffannee oduu booda isiniif dhiyeessina. Oduu keenyas kanumaan xumuratee jira. Waan nu hordoftaniif galatooma. Dhibeen koleeraa godinaalee Oromiyaa fi naannoo Somaaleetti namoota kumaan lakkaa'aman irratti argamuu fi lubbuu kanneen 28 ta'anii ammoo galaafachuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksise. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindoomina dhimmoota gargaarsa namoomaa Oochaan Oromiyaa keessatti koleeraan gandeen 66 kan onoota 8 godinaalee Baalee, Gujii fi Arsii Lixaa keessatti argamanitti akkaan babal'achaa jiraachuu gabaasa tibbana baaseen addeesse. Akkasuma naannoo Somaaleetti onoota 2 kan zoonii Liiban keessattis rakkoo fakkaataan mudatu ibse. Weerarri koleeraa kun yeroo jalqabaatiif hagayya 27 bara 2022 godina Baalee ona Harannaa Bulluqitti eegaluudhaan gara godinoota waldaangeessan Arsii Lixaa, ona Nansaboo fi godina Gujii akkasuma ona Liibanittis babal'atu eere. Godina Baalee onoota Barbarree, Harannaa Bulluq, Dallumannaa, Gurraa Dhaammolee, Madda Walaabuu fi Gooroottis waliigalaan namoonni 558 dhibee koleeraan qabamuu kan tuqu ragaan Oochaa kanneen keessaa 11 akka du'an ibsa. Bifuma wal fakkaatuun godina Gujii ona Girjaatti namoonni 203 koleeraan qabamanii namni tokko yoo lubbuun darbu, godina Arsii ona Nansabootti kanneen koleeraan qabaman 95 keessaa namni tokko du'uu beeksisee jira. Weerarri kun hanga ammaatti furmaata gahaa dhabuurraa lakkoofsi namoota dhibee kanaan qabamanii fi lubbuun isaanii gaaga'amaa jiru akkaan dabalaa jiraachuus akeekkachiise. Jalqaba baatii amajjii bara 2023 kaasee lakkoofsi namoota dhibee kanaan qabamanii parsantii 30 dabaluu kan tuqu waajjirri qindoomina dhimmoota gargaarsa namoomaa Oochaan hanga amajjii 30 bara 2023tti namoota 28 dhibee kanaan du'an dabalatee lammiileen 1,055 dhukkubichaan qabamuus ragaadhaan deeggaree kaa'e. Kanneen keessaa 1,991 kan ta'an lammiilee qe'ee isaanii irraa buqqa'anii harka namaa eeggachaa jiranidha. Harki guddeessi namoota dhibee kanaan du'anii daa'imman umriin waggaa 14 fi sanaa gadii, keessumaa daa'imman ganna 5 gadii tahuu ragaan Oochaan tibbana baaseerraa hubachuun ni danda'ama. Onoota 10 dhibee kanaan miidhaman keessatti namoonni miiliyoona tokkotti dhiyaatan balaa guddaa keessa jiru jechuudhaan sadarkaa hammina rakkinichaa ibsa Oochaan. Akka gabaasa Oochaatiin ibsametti muddee 26 bara 2022 Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa akkaataa karoora koleeraa dhabamsiisuu biyyaalessaa hojii irra oolchuun danda'amu irratti qaamolee dhimmi ilaallatu waliin walga'ii gaggeessee ture.
Walga'icha irratti dhaabbileen miti mootummaa fi dhaabbileen mootummaa kanneen akka Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa, Biiroolee Fayyaa Naannoo Oromiyaa fi Somaalee, Dhaabbata Fayyaa Addunyaa fi Fandiin Gargaarsa Daa'immanii UNICEF hirmaataniiru. Amajjii 13 bara 2023 duulli talaallii koleeraa afaaniin laatamuu OCB'n Oromiyaa fi naannoo Somaaleetti kan eegalame ta'uu gabaasa isaatiin kan tuqe Ochaan. Haa ta'u malee namoota dhukkuba kanaan qabaman keessaa parsantiin 77 ol hanga ammaatti talaallii koleeraa afaaniin laatamu hin fudhanne jechuudhaan karooraa fi walgahii bilchiginaa fakkeessiif gaggeeffame saaxila. Uummanni xiyyeeffannaa fi tarkaanfii furmaataa weerara dhibee isa mudaterraa lubbuun isaa baraaruu dhabuun haala akkaan yaaddessaa keessa jiraachuu kan hubachiisu gabaasni kun qaamoleen miti mootummaa adda addaa haala ulfaataa keessatti tattaafataa jiraachuu ibse. Maallaqa gahaa dhabuu fi michoonni gargaarsaa argamuu danda'an murtaa'oo ta'uun rakkina hawaasa mudate kanaaf furmaata gochuuf tattaaffii taasifamuuf danqaalee jiran ta'uu ibse. Kanatti dabalee hanqinni dawaa talaalliin laatamu meeshaaleen wal'aansaa kanneen qorannoo qulqullina bishaaniif feesisan taankiin bishaan itti kuusanii fi ambulaansiin murtaa'oon jiraachuu akkasuma ogummaa teekniika bulchiinsaa dhimma dhibee koleeraa gahaa dhabuu fi rakkoon nageenya naannichaa gufuulee ijoo ta'us beeksise. Rakkoo nageenyaa guyyuu hammaataa deemaa jiru gamattis gogiinsaa fi hongeen naannolee dhibeen koleeraa itti ka'e kanneenitti uummata mudate rakkinicha dachaa taasise. Koleeraan baakteeriyaa viibiroo koleeraa jedhamuun kan dhufu yoo ta'u yeroo baay'ee nyaata yookiin bishaan faalameen daddarba. Jiraattota dhibee kanaan qabaman keessaa irra jireessi parsantiin 80 bishaan iddoo qulqullina hin qabne akka fayyadaman dubbataniiru kan jedhe gabaasni Ochaa. Dhabamuun tajaajila bishaan qulqulluu fi hanqinni gama qulqullina naannoo eeguutiin jiru sababoota ijoo weerarri koleeraa saffisaan akka babal'atuuf gumaachan keessaa hangafoota jedha. Daawwattoota keenya weerara koleeraa Oromiyaa fi naannoo Somaaleetti daran babal'atee uummata gaaga'aa jiru irratti gabaasaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindoomina dhimmoota gargaarsa namoomaa Ochaa irraa kan qindeeffanne kanumaan xumurre. Nagaatti.